lafee keenya muranis nu dhabamsiisanis walumaan dhumna abaawoo ta'uun keenya hin oolamne. Erga dhalanne Oromoo taane Oromoo ta'uun keenya abaawoo ta'uu keenya reefki keenya kaleessa lafarra harkifame haannetti dhawame kanneewwan akka warra Mustafaa Harawwee. Abbaan qeyroo adda bilisummaa Oromoo duris qeyroon adda bilisummaa Oromooti. Maqaa dargaggeessa juun kaabaa wadda wallaale ka onak itti baafamne onak sunarraas numaan Oromoo marti kan biyya keessa jirtanis kan biyya alaa jirtanis bilisummaa hodha je'ee namni namaa kanu hin jiru afaan qawweetiin alatti Oromiyaan hin bilisoomne. Egaa akkuma beekamu gaafileen arraan tana marii keenya irratti qabnu wal duraa duubaan itti fufaa jira akka nu hordoftaniin dhaamsa keenya akka nu hordoftan dhageeffattootaa fi akkasumas hordoftoonni qophii bilisoo show akka nu hordoftan akka nu faana turtan asumaan isinii dhaamannaa kanatti aansuun gaafii ammaan tana jirtu jaala teenyaan nu dhiyeessaa qophii teenya waliin turtii gaarii isiniin jenna. Gaafii miseensaa yeroo tokkummaa abbaa sabaa waliin qabna. Gaafii nan qabu haala deeggarsa waraana bilisummaa Oromoo akkamiin cimsinaa akkasuma akkamiin deeggarraa gaafii kanumarratti deebii akka nu kennitu carraa isif kenne. Uummata Oromootiin wanni niin andaamu jabaannee tokko taanee harka tokkoon qaceellee gargaarsaan cinaa dhaabbachuu saniin barbaadaan qaceelee cinaa dhaabbachuu kan wannan jannatti kan dhibboo dandeebinetti hamma dhumaatti hamma isiin xumuraatti waan qabnu cinaa dhaabbachuun barbaada. Xiqqoo qabnu hamma xumura bilisummaa teenya ijaan agarrutti saniin isinii dhaamaan. Hayee guddaa sigalateeffadha ulfaatu sinidha. Galatoomeessi. Hayee guddaa galateeffannaa. Karatti aansuun miseensa qeerroo tokkummaa abbaa sabaa adde Shamshii waliin turtii gaarii siin jennaa. Gaafii nan qabuuf haala deeggarsa waraana bilisummaa Oromoo akkamiin cimsinaa akkasuma akkamiin deeggarraa gaafiin xiyyeetan jettu gaafii tanarratti maal jetta? Gaafii kanarratti waan hin jiru agartee boritti mata Oromoo hundaafuu dhaabbannaa fi qeerroo keenyas waboo keenyas dhaabbannaa fi irrallee boruullee injifannoon ta'u uummata Oromoo cina jira. Guddaa sigalateeffadha ulfaatu. Qophiileen teenya itti fufa ol duraa duubaanii akka nu hordoftaniin dhaamsa keenya bilisoo show waliin turtii gaarii isiniin jenna. Hayee guddaa galateeffannaa kanatti aansuunis akkasuma miseensa qeerroo tokkummaa abbaa sabaa adde Shukrii waliin turtii gaarii akkasuma gaafiin nuti dhiheessneef haala diinagdeedhaan haala diinagdee kanaan akkamiin waraana keenya bira dhaabbannaa kan jedhu. Galatoomaa kan jiraaturraa obboleeyyan keenya dhibdee biyya teenya keessa jirtu tajriba dhoofita sammuu teenya dibbee halkanii guyyaa nyaata wallaallee alhamdulillahi rabbil aalamiin waan qabnuun wajjin tiraa deebinaan qabnu guututti ilmaan Oromoo bakka jiranirraa kan bakka biraa biyya alaa jiru kan biyya keessa jiru xiqqoo guddoo nama waan qabuun akka bira dhaabbannu askara waan joolatti mee bira. Deeggartuun takka lolaa dhaguu biratti gaara seenu takka horii takka qalamaan bira dhaabbachuu sadii kana arragaa taayini keenya waan nu godhe irraa booda deebinaan qabnu obboleeyyan keenyaaf illee dhaamsawwanni erginuu fi akka boodatti hin deebine bira dhaabbannee xiqqaa guddaa keenyaan dhiira dhalaa keenyaan wal kaafnee akkaanii fi bira dhaabbannee gabrummaan rayyootan ofirraa buufne suniin dhaamsa godhaaf guututti ilmaan Oromoodhaatiif kan xiqqaan jenne guddaan jenne galatooma isinillee. Guddaa sigalateeffannaa. Daawwattootaaf kabajamtoota jaalatamtoota qophii bilisoo gaafiin keenya
akkuma itti fufetti kanatti aansuun miseensa qeerroo tokkummaa abbaa sabaa jechuudha. Aadde Taqiyaa waliin turtii gaarii gaafiin isin gaafannu waa dhaamsa qeerroo biyya keessaa hawaasa Oromootiif maal wanni nin ji'uun jajjabaadhaa ilmaan Oromoo bakka jirtanitti rabbi sinaa jabeessu ifootan deebiidha fuuluma duratti ichi deemaa nutis bakka jirrutti yaadumaa fi qalbiidhaan waan qabnuun isin gargaaraa rabbi sinaa gargaaruu kanumaa gaafeen fayya kan isin jiru. guddaa galatoomii ulfaadhu isin jenna. Akkasuma qophiin bilisoosha'u ittuma fufadannee gaafii wal duraa duubaan miseensota qeerroo tokkummaa abbaa sabaa waliin irra marii bal'aa qabna. Kanumarra like, share, subscribe nu gochuu hin dagatina. Kanatti aansu miseensa qeerroo tokkummaa abbaa sabaa aadde Fariyaa waliin gaafii kanatti aansuun gaafiin ansiif qabu waraana bilisummaa Oromoo akkamiin deeggartan akkasuma akkamiin cimsitan. Inshallah duraa fi boodatti illee harkataa fi dhabatti illee isin cina jirra isin cimsina. Yoo rabbi jee rabbi sinaa gargaaru nuti illee isin gargaarra harkataa fi dhaba keenyatti duraa fi boodallee ifoo dandeefne sodaa hin qabnu. Galatoomii galanni keessis bilisummaa Oromoo haa ta'u galanni isin galchuu akka mataa kiyyaatti galanni isin galchuu akkaataa itti isin galchuu hin danda'u galanni keessanis bilisummaa Oromoo haa ta'u miseensota qeerroo tokkummaa abbaa sabaa akkasuma deeggartoota adda bilisummaa Oromoo kanatti aansuun miseensa qeerroo tokkummaa abbaa sabaa duraan dursee maqaan kee eenyu jeetiin si gaafadha. Guddaa galatoomii maqaan kiyya magartuu Mustafaatiin jaama. Hayyee guddaa galatoomii gaafii ansiif qabu dhaamsa qeerroo tokkummaa qeerroo biyya keessa jiru akkasuma hawaasa Oromoo akkasuma waraana bilisummaa Oromoo cimina dhaamsa ati qabduuf asumarraan dhaamsa gabaabaa akka nuuf irratti hirmaatu kabajaan si gaafanna. Guddaa galatoomaadha. Duraan dursee warri biyyoota keessa jirtanii warri biyya alaa jirtanii hundi keessanuu akka nagaa fayyaa. Wanni niin dhaamuu barbaaduuf qeerroon keenya biyya keessa jirtaniis biyya alaa jirtaniis hundi keessanuu cimtanii saba keenya cinaa dhaabbachuu qabdan waan qabdan hundaanuu gargaaruu qabdan. Nutilleen isin cinaa jirra jennaan waraana bilisummaa Oromootiin bakka hundaa bakka jirtanii jajjabaadhaa isin cinaa jirra. Galatooma. Guddaa galatoomii galanni keessis bilisummaa haa ta'u chaanaalee bilisoosha'u kan uummata Oromoo kan keessanii isiniin jechuu barbaada miseensota qeerroo tokkummaa abbaa sabaa akkasuma miseensa qeerroo tokkummaa abbaa sabaa duraan dursee akkasuma maqaan kee eenyu jee si gaafadha. Maqaan kiyya Shamsii Birootiin jedhama. Guddaa galatoomii aadde Shamsii gaafiin ani siif qabu filannoo yookaan haala filmaata barattoota keenya kaan ajjeesanii kaan hidhanii kaan fannisaa jiran kanarratti ati maal jetta hawaasa nagayaa kaan jumlaadhaan reebamaa jiran kanarratti maaliin akka bira dhaabbannu yaanni ati qabdu maali? Ewaa galatooma duraan dursee assalaamu alaykum isiniin jaa kan ala jirtanis kan mana keessa jirtanis ilmaan Oromoo hundi. Itti aansee yaadni keenya yaada keessanii jechaa yaada lammataa ammoo nuti Oromummaan keenya dhaloota ammoo hin jijjiiramu. Foontu foon ni dhiiga. Lafee keenya muraniis nu dhabamsiisanis walumaan dhumna. Abaawoo ta'uun keenya hin oolamne. Erga dhalanne Oromoo taane. Oromoo ta'uun keenya abaawoo ta'uu keenya. Reefki keenya kaleessa lafarra harkifame haalli itti dhawame. Kanneewwan akka warra Mustafaa Harawwee. Kanneewwan akka jaarraa abbaa gadaa adoo qabsoo kanaaf iyyuu lafeen isaa dhabame. Akka Elemoo Qilxuu warra akka Ali Usman ka haalli itti dhawame reefka kee qollaali jedhame haadha itti waamame. Kanaafuu har'a isinii wal arguun koo guddaa gammachuu guddaan na keessa dhagahama lafee abbaa keenyaa itti dhabne obbolaa Oromiyaaf ergifne haadha keenya itti dhabne dubarri keenya itti gudeedame lafa kanarratti hanqatamne
arrallee qabsoo adda bilisummaa Oromoo qaamaan biraa yaanus dirraan biraa deemnus bakka jirrutti qabsoo rooga qabsoo sadeeniin yookiin shananiin isin bira jirraan isiniin jaa if doobo hin deebinu dhabamnus walumaani jiraannus walumaani qabsoon keenyaas walumaani itti fufa yoo dhabamne numa dhabamna warra kaleessa maqaa ol dhabbii jaamee wal dhabbii baafate kan wallaallee maqaa isaanii dhiifne kan isinii walloorkine jechuu dadhabe kana adoo hin ta'in adda bilisummaa Oromoo ta'uun keenya hin hafu maaliif kan dhalatu warra qeyroo adda bilisummaa Oromoo bikka kudhanii qoodee nuti isinii abbaadha jechuun barbaade garuu abbaan qeyroo adda bilisummaa Oromoo duris qeyroon ta'a adda bilisummaa Oromooti maqaa dargaggeessa juun kaabaa wadda wallaale ka onak itti baafamne onak sunarraas numa hin jijjiiramne maqaa keenyaas hin jibbinu kan dinni nu baase ammoo hin fudhannu maqaa keenyaan dhaalmaya fudhatu jaraa hin hayyamnu yoo jiruun jiraatte maqaa keenya kan nuti arra lafee itti cabsine caakkaa boraafanne wasana yaabbanne san namni itti fayyadamuu hin barbaannu kanaafuu isinirra dheeradheetiin jira yeroo gabaabaaf gizee biraa walitti deebina ilmaan Oromoo marti kan biyya keessa jirtanis kan biyya alaa jirtanis bilisummaa hodha je'ee namni namaa kanu hin jiru afaan qawweetiin alatti Oromiyaan hin bilisoomtu galatooma galatooma. galatoomii galanna ta'e bilisummaa haa ta'u